Harka fuunee kabajamoo fi daawwattoonni awwaallaastuuf akkam jirtu jagaadha. Anis nagaa kooti. Armaan dura StreamYard Google Chrome keessatti barreessee yaalii godheetiin liivii YouTube irratti as bahee sekondii 20 ol waan ta'u yaalii ergan godhee booda salphaa akka ta'e hubadheetiin irraa bahee torban tokko booda yaalii godhullee milkaa'uu hin dandeenye bakka gooliif jedhu yeroon ga'ee jedheedu bakka daawwatamuu qabu jechaadha. Bakka ani daawwatamuu qabu yookaan liivii irra yeroon ga'ee jedheedu goolii VC jettu sana argachuu hin dandeenye record kan jedhutu yuunaaf ba'a jechaadha. Rakkoon isaa immoo maal akka ta'e hin beekne isuma duraan banatte sana qofa sii fidaa naan jedhe namni wayii garuu jechaadha. Hubachiisee yeroon jedheedu toora messenjeriidhaan waliin yaalii goonullee jechaadha. Isuma duraaniitii haaraa siif hin keenye naan jedhe egaa rakkina kana waliin akka qoodannu mee warri beektan keessa waan kana akkana barsiiftan hin jedha. Abdulaappiin immoo galatoomuu hedduu waan kana jechaadha beekumsa qabuun nu gargaareetii jira. Galata qaba mucaan sun illee otoo ammallee waan kana rakkina isaa kana hojjetee jedhitu ifanuuf akka galu tu godhee irratti hojjete bareechee natti tolan jedha. Warri beektan immoo warri viidiyoo kana hordofaa jirtan mee akkan jechaadha liivii dhufuu fi sagalee naa ta'a jedha. Walumaa galatti waan dandeettan cina dhaabadhaan isin jedha. Waan na hordoftaniif galatoomaa kanuma ilaalu keessaniif isin jedha.